amannee galfachuu qabna. Gaafa sana hafuurri qulqulluu guutamuu dandeenya. Kanan sirreeffannu taanaan hafuurri qulqulluu gonkumallee guutamuu yeroo yeroodhaan cuubamuu hin dandeenyu. Haaleluuyaa. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Inni dhumaa hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf dheebochuu qabnaa, barbaaduu qabna. Yeroo hundumaa dheebochuu qabnaa, barbaaduu qabna. Efesoon boqonnaa 5:18 isin hafuurichaan machaa akkan jedhu hin dubbata. Qooda daadhii waynii dhugdanii daadhii wayniitiin machooftan hafuura qulqulluutiin machaa jedha. Dhugaatiin machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluutiin guutamaa. Hafuura qulqulluutiin guutamaa. Hafuura qulqulluutiin guutamuudhaaf dheebochuu qabna, barbaaduu qabna. Hin barbaannu yoo ta'e, hin dheebonnu yoo ta'e, hafuura qulqulluu guutamuu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluu cuubamuu hin dandeenyu. Hin dheebonnu yoo ta'e garuu hafuura qulqulluu kana argachuu hin dandeenyu. Kanaaf ergaa guddaa ganama kanaan isiniif qabu. Hafuura qulqulluu guutamuu yoo barbaaddan wantoota amma tarrate kana hunda isaatiyyuu hojiitti ka'a. Hafuurri Waaqayyoon ganama kana osoo isin mana namaa keessa jirtan, osoo isin hojjechaa jirtan, osoo isin ciisaa jirtan, osoo isin Waaqa tajaajilaa jirtan, osoo sagantaa kana dhageeffachaa jirtan, hafuurri qulqulluun osoo isin kadhachaa jirtan isinirraa akka buufatu amanaa. Laaraabaa zeenee meeklaabaa caanaamaa jedha. Kan hundumaan shaakallu yoo ta'e, hin dheebonnu yoo ta'e, eenyummaa keenya osoo hambifatiin Waaqaan kenninu yoo ta'e, kana hundumaa gochuu hin dandeenyu, shaakalluu hin dandeenyu, jiraachuu hin dandeenyu yoo ta'e, bara hundumaa akka nama bishaan keessa dhaabatee dheebotuu, bishaan keessa dhaabatee maaloo bishaan dheebodhe jedhu taana. Goggogaa taana. Homaa wanti nuti hojjennu hundumtuu nuuf hin milkaa'u, nuuf hin bareedu. Nu harkaa goggoga. Kanaaf hafuurri qulqulluudhaaf iddoo qabaadhaa. Hafuurri qulqulluu keessummeessaa. Har'a Waaqayyo Gooftaan maccaa maallotti dubbate. Hundumti namaa sagalee Waaqaa dhaga'uu warri barbaadan sagalee Waaqaa dhaga'a. Waan hafuurri qulqulluun jedhu dhaga'a. Waan hafuurri qulqulluun har'a nutti dubbatu hundumasaa dhaga'a. Haaleluuyaa. Hafuurri qulqulluu eenyummaa isaa baraa sirriitti. Hafuurri qulqulluun nama hundumayyuu qixa ilaala. Nama hundumayyuu qixa beeka. Nama hundumtuyyuu mucaa Waaqayyoo akka ta'e hafuurri qulqulluun ni beeka. Naalaa jeebaadii kaadooraa maazaa kiraabaa jaanaamaa diyaas. Haaleluuyaa. Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Barii ganamaa kana sin kadhadha Gooftaa maccaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti isa du'a moo'ee ka'eetiin yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa dhaloonni kun yaa Waaqayyo maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoositiin hafuura qulqulluutiin humna Waaqatiin kan cuubame haa ta'u. Ayyaana Waaqatiin kan guutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa hafuura keetti deebi'ee yaa Waaqayyo warri laphee isaanii goge, warri jireenyi isaanii, warri tajaajilli isaanii goge yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa maqaa Yesuus Kiristoositiin haa deebi'an. Maqaa Yesuus Kiristoositiin haa guutaman. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa keettaa galan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warri immoo yaa Waaqayyo guutamuudhaaf karaa isaanii laphee isaanii sirreeffatanii yaada isaanii sammuu isaanii sirreeffatan. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo isaan si kadhachaa jiranitti, yeroo isaan si barbaadaa jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee budhee isaan guutuu haa danda'u. Hafuurri kee isaan keessaa buufatu. Hafuura qulqulluu dhaloota keetirra buufachuun yaa Waaqayyo Gooftaa warra bitteen kanarra yaa Waaqayyo Gooftaa irra buufachuun